Akka jirtu hordoftoota fi daawwattoota keenya kun qophii ispoortiidha. Qophiin ispoortii kun ammoo karaa foddaa hojjennisi kan isin biraan geenyu yoo ta'u, qophii waliin ani Lisaa Dabbabaasii waliin tura. Amma xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Oduu biyya keessatti irraa yoo eegallu tapha Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee kana taphatamaniin jimaata bunni Itoophiyaa 4-1 Dirreedawaa yoo mo'atu Baardaar dirree isaa irratti Itoophiyaa Madiiniin kan keessummeesse 2-2 qixa ba'uun qabxii tokko qoodachuu danda'aniiru. Har'a taphoonni itti fufuun taphataman Walaayittaa Diichaa Laga Xaafoo Laga Daadhii waliin kan taphatu yoo ta'u, Faasil Hadiyyaa Hosaaniyaa waliin ni taphatu. Gara gabatee Pirimeer Liigii Itoophiyaatti yoo darbinu Qiddus Giyoorgis qabxii 48 tokkoffaa, Baardaar 43 lammaffaa, Itoophiyaa Madiin qabxii 38 sadaffaa, Hadiyyaa Hosaaniyaa fi Hawaasan qabxii wal fakkaataa 31 walitti qabachuun arfaffaa fi shanaffaa irratti argamu. Humni Ibsaa fi Laga Xaafoo Laga Daadhiin kilaboota wal duraa duubaan sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Oduu Baargamaatiin ammoo tapha Pirimeer Liigii Ingilaanditti kan ilaallu ta'a. Taphoonni Pirimeer Liigii Ingilaandii torbee 34ffaa taphataman kan ilaallu yoo ta'u, Sanbata Crystal Palace West Hamiin kan keessummeesse Crystal Palace 4-3 West Hamiin injifachuu danda'eera. Taphoonni ittuma fufuun Sanbata taphataman Brentford 2-2 Nottingham Forest, Brighton 6-2 Wolvesiin injifachuu danda'eera. Taphoonni Pirimeer Liigii Ingiliz dilbata taphataman Bournemouth Leeds United kan dirree isaa irratti keessummeesse yoo ta'u, Bournemouth 4-1 Leeds Unitedin injifachuu danda'eera. Fulham 1-2 Manchester City yoo mo'amu, Manchester United 1-1 Aston Villa injifachuu danda'eera. Newcastle 3-1 Southampton yoo mo'atu, Liverpool 4-3 Tottenham injifachuu danda'eera. Har'a taphoonni Pirimeer Liigii Ingiliz kan itti fufanii taphataman yoo ta'u, Leicester Everton kan keessummeessu ta'a. Gara gabatee sadarkaa Pirimeer Liigii Ingilaanditti yoo dabarru, Manchester Cityn qabxii 76 tokkoffaa, Arsenal 75 lammaffaa, Newcastle 65 sadaffaa, Manchester United qabxii 63 walitti qabachuun arfaffaa, Liverpool qabxii 56 shanaffaa irratti argamu. Leicester, Everton fi Southampton kilaboota wal duraa duubaan sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Egaa dhaggeeffattoota keenya tapha La Ligaa Spain torbee 32ffaa taphatan yoo ilaallu, Sanbata Barcelona 4-1 Real Betis, Elchen 4-2 Rayo Vallecano, Real Madrid 4-2 Almeria injifachuu danda'eera. Dilbata taphoonni La Ligaa Spain itti fufuun kan taphataman yoo ta'u, Real Valladolid 2-5 Atletico yoo mo'u, Cadiz 2-1 Valencia, Villarreal 3-1 Celta, Espanyol 1-2 Getafe injifachuu danda'eera. Har'a taphoonni La Ligaa Spain itti fufuun kan taphataman yoo ta'u, Sevilla Granada waliin, Mallorca Athletic waliin kan taphatan ta'a. Gara gabatee La Ligaa Spain itti yoo darbinu, Barcelona qabxii 79 tokkoffaa, Real Madrid 68 lammaffaa, Atletico 66 sadaffaa, Real Sociedad 58 arfaffaa, Villarreal 53 shanaffaa irratti argama. Espanyol, Getafe fi Elchen kilaboota wal duraa duubaan sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Gara oduu keenya birootti yoo dabarru immoo, waa'ee Manchester United gurgurtaa irratti kan xiyyeeffate kan ilaallu ta'a. Kilabni Manchester United bituuf Sir Jim Ratcliffe Ineos Group abbaa qabeenya Qatar kan ta'e Sheikh Jamesin caala maallaqa hedduu ramadee jiraachuun dhaga'ame. Sheikh Jamesin kilaba Manchester United guutummaatti dhuunfachuuf paawundii biliyoona 5 kan kennan yoo ta'u, lammiin Biriteen kan ta'e Jim Ratcliffe garee kilabichaa to'achuu kan isa dandeessisu qooda isaa bituuf maallaqa guddaa ramaduutu ibsame. Jim Ratcliffe maatii Glazeriin kan qabame, abbummaa kilaba Manchester Unitediif dhibbeentaa 69 keessaa dhibbeentaa 51 bituun kilabicha to'achuuf jedhame. Kanfaltii abbaan qabeenyaa kun dhiyeessirraa ka'uun maatiin Glazer murtee isaanii ni beeksisu jedhames ni eegama. Waldaan dargaggoo United garuu kilabichi namoota garaagaraan bitamurra abbaan qabeenyaa tokkotti dhuunfachuu qaba jechuun mormaa jiraachuunis dhaga'ame. Maatiin Glazer kilaba United yoo taatee jiru filannoo gatii abbootii qabeenyaa lachuu kennan ilaalaa kan jiru yoo ta'u, abbummaa kilabichaa dabarsee nama tokkotti gurguruufis ilaalcha isaa keessa galchaa jira jedhame. Maatiin Glazer Manchester United bara 2005 kan bitan yoo ta'u, filannoodhaaf kilabicha gurguruun fedhii akka qaban erga beeksisaniin booda abbootiin qabeenyaa lamaan Sir Jim Ratcliffe fi Sheikh Jamesin bituuf fedha agarsiisaniiru. Kilabni Manchester United seenaa Premier League Ingiliz keessatti iddoo guddaa kan qabudha. Kilabicha bituuf Qatar irraa kan dhiyaate Sheikh Jamesin bin Hamdi Al Thani baankota Qataritti beekamoo ta'an keessaa pirezidaantii baankii tokkooti. Akkasumas faawundeeshinii kan qabu yoo ta'u, United bituufis kan karoorse faawundeeshinii isaa kanaati. Abbaan qabeenya biliyoonera Biriteen Sir Ratcliffe ammoo kaampaanii isaa Ineos jedhamus qaba. Sheikh Jamesin kilabicha gara ulfina isaa duriitti deebisuu qabna jechuun bituuf karoora akka qabu ibsuun iddoo leenjii bal'isuu, isteediyeemii ammayyeessuu fi bu'uuraalee barbaachisan ni gunnaa jedhan. Ratcliffe ammoo magaalaa Manchesteritti dhalatee kan guddate ta'uunsaa kilabicha bituuf carraa bal'aa kennaaf. Abbaan qabeenyaa kun dameewwan ispoortii biroo irrattis hirmaatee bu'aa qabeessa ta'eeras jedhamee jira. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya qophiin ispoortii irraa qabannee dhufne kanuma waan waliin turtaniif galatooma.